Yoo yaa nageenyi badhaadhaa kabajamtoota hordoftoota qophii Nubiyaa Miidiyaa qophii hadhaa sora jettu isinii qabannee dhiyaanneerra qophii hadhaa tanaan haala yeroo labsi yeroo hatattamaa dhiinnaa labsamuu taa'u irratti waan sorree ilaallu qabnaati nu hordofaa jedhee isin asimaa isin affeeraati. Egaa keessummaan keenyadhaa waliin marannu obbo Taayyee Dandaati. Obbo Taayyeen egaa beekamaa yooyya nageenyi badhaadha baga nagaan nutti. Yooyya atillee baga nagaan dhufte. Ayyee. Mee marii hadhaatiin egaa akkuma beekamu dhukkubii amma koronaa jedhamu kun addunyaarra yaaddessaa ta'eera gara biyya keenyallee ce'ee dhufee jiraatiin biyyoota adda addaa qophii adda addaa godhaa jiranii biyyi teennalleen qophii adda addaa godhaa erga turte bubbulteerti. Egaa biyyi teennalleen lammii isiitii yaaddee waan kana qopheessitee sadarkaa adda addaatiin hojii erga seentee bubbultee jirti. Mee labsii yeroo hatattamaa kun galmi isii maali jettee yaaddaati? Baay'ee gaariidha. Jalqaba irratti qophiin soruu wanneen kun waa walitti makame. Raasanii qulqulluu fi waan qulqulluun ta'in addan baasuudha. Torbaniin yaada ka'an calalanii ilaalanii gingilchanii yaada sirrii akka sirriitti yaada dogoggoraa akka dogoggoraatti tan itti argisiistan warri Nubiyaa akka ta'e abdiin qaba. Amma koronaa wal qabatee koronaan durattis seeronni jedhan kun maalinni yoo jenne faayidaa uummataatiif qajeelfamoota bahanii jechuudha. Seeronni durayyuu seerri mirga kenna, seerri dirqama buusa. Maaliif jecha galmisaa hojjette faayidaa uummataati jechuudha. Seerri akkanumaan seerri idileedhaan bahu kun gaafa nagaa lafa nagaa keessatti nageenyi uummataa, sochiin diinagdee uummataa, hawaasummaan uummataa akkamitti buluu qaba. Yoo dubbiin karaa irraa gore akkamitti qajeelfama ka jedhu jira jechuudha. Sun seera yeroo nagayaati. Ammoo gaafa dubbiin hammaati, gaafa dubbiin jabaate immoo seera saniin akka kanaan dura barame sanitti deemuun hin danda'amu jechuudha. Yoo dubbiin jabaate, yoo fakkeenyaaf biyyi weeraramte, yoo waraanni waliin kaka'u ta'e, yoo akka dhibeen ammaa akka koronaa kun ka dhufu taate seera kanaan dura barameen qajeelfamoota kanaan dura beekamaniin deemsa kanaan dura deemamuun deemanii balaa silaa karaa saniin dhufuu danda'u ittisuun hin danda'amu. Kanaaf akka addunyaatittis akka biyya keenyatittis seerri labsiin hatattamaa bahaa jechuudha. Labsiin hatattamaa amma kaleessa of course kaleessa miti dheengadda mana maree ministeerotaatiin mirkanaa'ee har'a immoo manni maree bakka bu'oota uummataa laalee labsuuf deemu kun galmi isaa maali ka jedhu. Galmi isaa balaa amma dhibee koronaatiin vaayirasii koronaatiin uummata irratti aggaamame kana qolachuudha galmi isaa jechuudha. Waan biraa galmi biraan qabu. Balaa kana qolachuudhaaf akkaataa tatamsa'ina dhibee kanaa ittiin ittisuu dandeenyu haala biyya keenyaa irratti hundaa'ee biyyi keenya qabeenyi isii maal fakkaata, ikoonomiin isii maal fakkaata, yoo maal goone jalaa baana, kootii nama biraa uffannee hin dandeenyu nu. So sochii kam daangessina, kam hayyamna, eessatti maal goone, yoom akkamitti ka jedhu kan maal ittisaa, maal dhoowwaa, maal eeyyamaa, maal ittisaa, maal dhoowwaa keessattuu haala qabatamaa dhibee koronaa amma bifa weeraraatti addunyaa qabate kanaa biyya keenya keessallee mul'ataa jiru. Kanaan labsii yeroo hatattamaa kuni wixineen seeraa sullee yoo hadhaa manni marii bakka bu'oota uummataa labsanii wixineensa labsame ka dhageenyu ta'ati immoo ija seeraatiin nama seera barataa seeraallee nama seeraallee maan jettame maa ittisuu danda'a, maa dhoowwuu danda'a, maa eeyyamuu danda'a. Achirratti ammoo inni ilaalamuu qabu. Biyyi rakkoorra galtee gaafa jennu rakkoo biyyatti dhufe kana ittisuuf waanuma godhuu dandeechu hundan gootu waan saniif barbaachisu goota. Waan saniif barbaachisu rakkoo san ittisuudhaaf dhimmoota barbaachisaa ta'an hojjetta jechuudha. So labsiin yeroo hatattamaa
mirgoota daangessa. Mirgoota akkamii daangessa? Basically akka heera biyya keenyatitti labsiin keeyyata 93 irratti aangoon mana maree ministeerotaatiif kenname kun mirgoota afur dhimmoota afurii ala ka jiru hundumaa daangessuu nama dandeechisa. Tokko maqaa biyya kanaa jijjiiruu hin danda'amu. Maqaa Itoophiyaa. Itoophiyaan tun Riippaabilika Dimokiraatawaa Federaalawaa Itoophiyaa ka jedhu kana jijjiiruun hin danda'amu maqaa labsii yeroo atattamaatiin. Lammaffaan ilma namaa akka ilma namaatitti qabuu dhiisuun dhoowwaa. Torcharii namarraan hin geechuu, naman darartuu, gabrummaan naman qabdu sun dhoowwaadha. San godhuun hin danda'amu. Sadaffaa walqixxummaa naman dhoowwattu. Nama gariidhaaf mirga hayyamtee gariidhaaf immoo mirga hin dhoowwattu keeyyata 25 kun 18 kanaa achi immoo keeyyata 39 jalatti wanni kaayame. Kanarraa ala kan hafe hundumaa akka barbaachisummaa isaatitti daangessuu nama dandeechisa. Amma wanni dhufe kun wanni amma dhufe koronaan kun yoo dhufe wanni isaa maali? Akkamitti namatti darbaadha wanni sadarkaa duraatitti. Akkaataan inni namatti daddarbu wal tuttuquudhaan. So wal tuttuquun kanaan dura mirga namni wal qabatee wal hammatee deemuu hin danda'a, baay'atee deemuu hin danda'a. Kanaan dura mirga amma mirgi kun dhaabbatuu hin danda'a. Dhaabbatuu qaba jechuudha. Yoo dhaabbatuu baate karaa kanaan namni tokkichi yoo qabame namni kun kaan tuqaa seen biyya faaluu danda'a, dhibeen kun nama fixa jechuudha. So mirgi sun hin dhoowwama. Wal hammatanii deemuun mirgi walitti qabamuu. Mirgi walitti akkanumatti lamas sadii afuris taatee karaatti wal qabamuu odoon ta'inu mirgi wal gahu. Wal gahanii mari'achuun mirga kanaan dura. Mirgi ijaaramuu waldaa waan akkanaa kun mirga kanaan dura. Amma garuu bifa sanii walitti deemuun bifa sanii wal bira dhufanii bakka tokko taa'uun baay'ee rakkoodha. Gabaa akka barbaadanitti yeroo barbaadanitti dhaqanii waan barbaadan bitanii waan barbaadan gurguruun kanaan dura mirga. Seera duraanitiin. Of course borus mirga. Garuu yeroo atattamaa kana keessatti yeroo yaaddoo koronaa kana keessatti wanni kunniin hin daangeffame jechuudha. Manneen amantiitii wajjinis wal qabatee namni waan fedhe amanuu mana amantaa isaa dhaqee yeroo barbaadetti kadhannaa geggeessuu sagaduu mirga kun. Amma garuu haala koronaadhaan wajjin wal qabatee jiru kana baay'atee namni bal'inaan wal gahee bakka tokkotti wal faana salaatu wal faana kadhatuun kun dhibee kana babal'isuu waan danda'uu fi toora kanatti mirgi kun of course manneen amantii wajjinis mari'atamee jira. Toora kanattis daangaan bu'u jiraachuu hin danda'a. Ija politikaatiin ija maaliitiin waan baay'eedha. Namni manni murtii fakkeenyaaf banaa ta'e namni sa'aatii 24 keessatti hooyi akkaan shakkame sa'aatii 24 keessatti mana murtiititti dhiyaatee adeemsi itti aanee deemamu akka deemamu godhuun mirga ture heera jedha kana. Murtii atattamaati san ariifataatis argachuudhaaf mirga jechuudha sun. Haala amma jiru kana keessatti garuu manneen murtiitti namni baay'een walitti qabamuun maal ta'uun kun yaaddoo dhibee kanaatii wajjin waan walitti qabuuf fi kunis daangeffamuu hin danda'a jechuudha. So dhimmoonni daangeffaman diinagdee irratti daangaan bu'uu hin jiraata. Mirga walitti qabamuu irratti daangaan bu'uu hin jiraata. Mirga siyaasaa irratti daangaan bu'uu hin jiraata. Mirga sochii irratti daangaan bu'uu hin jiraata. Sunnuun immoo akkuma barbaachisummaa isaatitti yeroo yeroodhaan laalamee laaffatus jabaatus bakkaa bakkattis immoo garagar ta'uu hin danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma akka Itoophiyaatitti waan kana erga labsinee booda bakki amma horsiisee bulaan ofiifuu yaada walirraa faffagaatee jiraata. Amma yeroo gara Gujii gara Booranaa fa'a waan akkanaa kana namni ofiifuu duraanuu harkaan waliin qabu. Jechuun akkasuma dhaabbatee fageenya irraa nagaa ol gaafata. Amma toora kanatti seera akkanaa baastee harkaan waliin qabinaa jechuun barbaachisaadha moo miti ka jedhu laaluu hin dandeetta. Bakka biraatitti immoo bakka walitti jigee wal dhungatee walitti wannoo jedhu yoo ta'e malee quufa hin qabne jira. So toora sanitti dhibeedhaaf rakkoo waan jiru bakka biraa bakka sanitti immoo waan hin barbaachifneef. So haala laaltee daangessaa deemuu hin dandeenya. Gama biraatti qabxii biraatti yoo dabarre jechuudha. Biyya keenyatti wanni akkanaa taatee hin beektu. Yeroo jeequmsaa adda addaatii wal qabatee yeroo lama mukkas argineerra labsii yeroo atattamaa. Mee kanaafuu labsii yeroo atattamaa tanaan dura turanii adda kan godhu maanii warra kana wanni kun yaada kee asirrallee nu daballe.
labsiin yeroo hatattamaa gaafa biyyi weeraramtu kan gaafa waraanni waliin ka'u waan akkanaa kana labsama. Addunyaa irrattis nu birattis olamaan argine sun jechuudha. Labsiin ammaa kun labsii kaleessatiin maal adda godhaan gaafii sirri. Kaleessa uummanni mirgi kiyya dhiphatee jira. Dimokiraasii na barbaachisa, bilisummaa na barbaachisa jedhee gaafa inni fincilu. Sirni gaafa san uummata bulchaa ture raafamnaan waan san suphuuf mirga uummataa daangessuuf ukkaamsuuf waan labsame jechuudha. Suni waan wallama gaafachiisuu miti. Har'a garuu balaa hamaan lubbuu uummataatitti waan dhufeef uummata kana balaarraa du'arraa dhibamuurraa rakkachuurraa balaarraa ikoonomiin keenyallee amma balaan kun wanni inni fidee dhufu du'a dhukkuba qofa osoo hin ta'in sababa isaatiin wal qabatee yoo jeequmsi dhufe yoo namni hojiin dhaabbate ammallee deebi'ee balaan beelaallee dhufuu hin danda'u. So balaa gama dhibeetiin dhufu qofa osoo hin ta'in balaa gama beelatiin dhufuu danda'u fa'a akkamitti uummata keenya irraa baraarraa waan jedhu uummata baraaruu fayyaa uummataa tiksuu irraa kaka'e jechuudha galmi isaa kun. So galmi garaagarummaan isaa as jira. Asirratti mootummaan labsii kana labsuufuu wannoon goone gaafa duraa daayireekshinii kennee jira. Akka duratti atu kaaftee karaa ogeeyyii fayyaa, karaa hooggantoota, karaa namoota bebeekamoo, artistoota, atileetota harkaa waliin tuqinaa, waan akkanaa waan dhiifamuu qabu harka keessan dhiqadhaa, fageenya keessan eeggadhaa waan jedhu kana akka gorsaa darbaa ture. Haa ta'u immoo bakka tokko tokkotti amma finfinnuma kana yoo akkana gadi baatee ilaaltu hin dhagaya namni waan dhagayesan akka dhagayesanitti hojiitti kurratti rakkoodha. Odoo uummanni waan silaa jedhame san dhagayee ofiifuu dhiise labsii kanaa mootummaan itti seenuu fi hin dirqamu ture jechuudha. So odoo gorsanuu namni waan dideef bakka bakkatti isumaaf jecha mirga isaa dirqiin daangessuu waan sirra jiruuf akka inni hin dhibamne akka inni hin rakkanne gochuu waan sirra jiruuf labsiin kun itti dhufe jechuudha. So labsii hin labsina odoon labsiin hin dura akkanan godhinaa miti ankalee ture. Ankalee ture duras dhaanicha ture gorsa miti hin ture. Deebi'ee immoo erga labsamee illee dhaanichuma ture. Wanni labsameef illee intarastii yookaan faayidaa fedhii uummataatiif miti ankalee. Hanarraa garuu fedhii faayidaa uummataatiif ta'uusaa waan argisiisu. Biyyoonni biraa labsanii sambooda bakka dubbicha hammaataa uummanni immoo amala jijjiirames jira garuu immoo jijjiiramuu didee ammas akkuma kaleessaa waan baratamerraa bahuu dhabuusaa waan mul'ateef kuni labsame jechuudha. So garaagarummaan jiru asi. Bareeda. Mee labsii kana namoonni tokko labsii yeroo hatattamaa kana ija shakkiitii ilaallaa jedhanii haala siyaasaa fa'aan wal qabatanii wal qabsiisanii jechuudha. Ija shakkiitii ilaallaa mootummaan dhimma isaa itti fayyadamuu danda'a mirga keenya sarbuu danda'a jedhanii ka'ammaanuu gungumuu jalqaban jedhanii silaa isaanuu dhaabolee siyaasaa jechuudha morkattoota illee ta'anii dhaabni siyaasaa silaa kan siyaasa hojjetu yoo namni lubbuun jiraate yoo biyyi jiraatte biyya jechuun uummata egaa isaanuu silaa tumsa kana labsii kana tumsanu labsii yeroo hatattamaa kana kan silaa mootummaa waan gaarii godhee galateeffachuu jabeessuu qabanfan turre mee asirra yaadi keenya maal ofiidhaan. Amma toora kanatti wanni sirriitti ilaalamuu qabu waa hunda mormuu yoo barte inuma mormita. Maaltu tolaa maaltu hammaataa miti. Mootummaa jedhe taanaan mootummaa godhe taanaan mormiin yoo aadaa sitti ta'e inuma mormitaa jechuudha. Maal jechuudha amma kun? Warri keenya hoggaa mammaakuu mataa jiru irratti qarree qoraniiran. Goofarees maalis wantoota tolu yoo mataan jiraate irratti tolchan. Wanni poolitikaa jedhan kun wanni siyaasa jedhan kun wanni inni irratti hojjetamu uummata irratti yoo hojjetames uummataaf. Bakka uummanni hin jirretti bakka lubbuun jiruun jireenyi uummataa balaa hamaadhaaf saaxilametti bakka wanni kun immoo as qofa odoo hin ta'in addunyaa irratti yaaddoo uumetti namni maal jedhee akka waan siyaasaa yaadu ani hin beeku jechuudha. Bakka kanatti warra ammoo waan kana yaadu warra amma akka KFO fa'aa
shaneefa waan akkanaa yoo ilaaltu si dhiba jechuudha. Wanni isaan yaadan akkamumatti aangootti baanaa malee uummanni gaafa isaan aangoo qabatan uummanni achii booda ganaa uummata barbaadanii fidan ta'e ani hin beeku malee toora kana rakkoodha jechuudha. Boordiin filannoo haala amma jiru filannoo geggeessuu hin dandeenyu gaafa jedhu daddafaatii bakka walitti nu qabaatii mootummaa ce'umsaa hundeeffannee achi keessaa aangoo wayyaa fudhannuu kan jedhu ibsa akkasii baasanii turan kanan dura. Kun jechuun maaliin dhibeen kun ammam akka guddaa ta'e namuu hin arga. Bakka kanatti waan poolitikaa waan siyaasaa namuu dhiise. Wanni kun intarestii biyyaati. Ikoonomiin biyyaa bakka inni dhaquu deemu waaqa beeka. Akka malee hamaa wanni. Maal goone waan kanarraa dandaman. Ani bakka hin jirutti maalan godha. Poolitikaa boodatti deebin. Amma addunyaan bira an poolitikaa haasa'u takka hin jiru. Amma Yemenii fi Saawud Arabiyaa faatti bakki warri walitti dhukaasu. Warri wannoodha warreebu. Amma dhiise. Amma dhiise. Lola dhaabne jedhana. Maal jennaan wanni kun waan isaan hunda'u han achi jirus erga tokko hunda isaaniitiif waan balaa ta'e dhufe. So balaa waloo bakka jirutti ganaa deebinee immoo ofii wal loluun loojikaal illee miti hin ta'u jedhanii dhiisan jechuudha jarri kun. Kun jarri keenya waan isaan siyaasa jedhan illee hin beeknu. Hidhamaa siyaasaa jedhu achi garagaranii amma dheengadda Haji Umar Waacuu Nageessa ajjeefamaniiran. Ammuma tana dhiyoo kanallee shaneeni warra bishaan baasu aanaa Ganjii Wallagga Lixaa achitti nama 3 ajjeeseera. Asumatti Koomishinar Salamoon fa'aa namoonni ajjeesanii hin beekaman. Waan kanaan shakkamanii harkaaf harkattis qabamanii waan silaa sarbiinsa mirga namaa kan Gujii keessatti ta'e kan lixa Oromiyaatti ta'e hin beekta. Waan baay'ee kan hundaanuu namoonni waan kanaan qabaman isaaniif nama siyaasaati. Ani nama ibiddan guube. Nama qoraan guurrachiisee qoraan inni guureen guube. Kan ijoollee biratti abbaa ajjeese. Warri kun isaaniif nama siyaasaati. Siyaasummaa warra kanaatu ifa miti jechuudha gara isaaniitti yaadan. Siyaasaa fi itti fayyadamuu danda'a mootummaan hin shakkin. Maal siyaasa maal tira uummanni bakka hin jirretti? Eessa jira siyaasa? Wanni guddaan namni hirriiba dhabee hojjechuu jiru. Akkamitti uummata kana dhibee kanarraa baraara? Akkamitti kufaatii diinagdee keenya kufaatii irraa baraara? Uummata keenyatti beelli akka hin dhumne, uummata keenyatti dhibeen kun akka hin fidne, uummata keenya akkamitti baraara ka jedhu malee namni maal hojjan eenyutu achi darbaa eenyutu achi hafaa'uu namni beeku hin jiru beeka waan kana. Amma muummichi ministeera Ingilizii waan kanaan qabamee wanno hin jiru waaqi isaa haa fayyisu hin jira. Eenyutu darbaa eenyutu hin darbuu sanuu waaqa beeka. Keessattuu immoo namoonni tokko namni akka baay'ee ol bubbule kan waggaa 70-80 namni gahe uummataaf biyyaaf waaqa kadhachuu malee wanni inni siyaasaaf boo'uuf xiqqoo isii naman galu jechuudha toora kanatti. Siyaasaa cina dhiisanii siyaasaan dura beektaa fayyaa uummataa yoo jiraateedha uummati yoo jiraateedha siyaasaa kan hojjetanu biyyooti adda addaallee yeroo kana siyaasa isaanii wal dhaballe qabaatan wal dhaba isaanii dhiisanii gara waan kana ofirraa qolachuuti. Wanni kun nama dhiisuu qabu xiqqaa guddaan dhiisuu masaraa mootummaan dhiisuu hiyyeessan dhiisuu dureessan dhiisuu dhibee kana akkasuma diinagdee biyyaallee qaxam godhee amma nyaataa jira addunyaa jechuudha akka addunyaattuu sodaa guddaa tiriitii guddaa ta'eera diinagdeedha. Kan odoo jiru akkuma atinuu baante biyya keenya keessatti silaa otoo sammuun jiraatte silaa otoo yaadi jiraate silaa otoo qalbiin jiraate biyyi guyyoo jiraateedha kan siyaasaa dalagata kan aangoos qabata karaa fedhellee hin ta'e akka isaan yaadanillee qawweellee hin ta'e akka ammoo addunyaan qaroomte ittiin jiraatullee filannoollee hin ta'e karaa nagayaallee hin ta'e isaanuun qabatanuu qawwee fi riphee loltummaa addunyaa kanarraa baddee Itoophiyaa keessallee baddee Oromiyaa fi Oromoo keessatti kun karaa shanee kanaan jirti. Warri kun keessattuu yeroo kana keessa ammallee qawwee qabatanii waan addunyaan dhaabde kana dhaga'an dhabammoo otoo dhaga'anuu itti jirammoo waan addunyaan dhaabde kana itti deemanii yakka hojjechuu itti fufee jira bakka jijjiiranilletti yakka
hojii shororkeessummaa hojjetanii nama ajjeesanii jechuudha. Hin jirra beekta siyaasa isaanii amansiisuu dadhabanii namni fudhachuu dide hin jirra maanii amansiisan amma hojii shororkeessummaa hojjetanii nama ajjeesanii yoo namitu immoo namni sun nu ebelu ajjeefame oduu muti eenyu ajjeese oduu karaasanii dubbiin isaanii baate. Kanaafuu warra kana qalbii waaqni itti deebisuu jenna. Garuu amma warri kuni akkuma baran kana ajjechaa yakka itti fufan hoo seera kamiin laalamu amma akka ija ogeessa seeraati. Toora kanatti amma labsii yeroo hatattamaa gaafa baaftu yakkamaa fi hiree bal'isuu utuu hin ta'in namuma mirga duraan qaburraa dhiphifta jechuudha. Rakkoo jiru to'achuuf jecha mirgoota namarraa hirrifta. Xixiqqeessita hin gabaabsita. So yakkamaan nama ajjeesu yakkamaan kontiroobaandii nagatu meeshaa waraanaa daddabarsu nama ajjeesu an akkanaa yeroo akkanaa kana keessatti wanni seerri kaleessa jiru deemsi mana murtii yoo qabame sa'aatii 24tti mana murtii dhiyaachuun sun mirga san dhabuu hin danda'a malee namni yakka godhu waan fedheewu akkanumatti shororkeessaafis nama ajjeesu akkanumattis immoo ofiifu akkuma nama dhuunfatittu hannaafis saamichaafis yakka raawwatu sun yakkamaan seeratti dhiyaachuun yoomiyyuu nafu jechuudha. San caalaa jabaatee itti deema. As keessatti wanni itti dabalamu fakkeenyaaf dhoowwaawwan tokko tokko kasilaa labsii kanaan dhoowwamu dabalee gaafachuu danda'a. Kan amma nama ajjeesuun yakki biraa raawwachuun akka jirutti ta'e immoo waan inni immoo labsii sila amma bahu kana keessatti cabsu yoo jiraate waan sanis itti dabalanii akka dabalataa gaafachuun hin danda'ama malee namni akka ammatuu kaafte san warri yakka raawwatan warri hin jirraadhaaf of mul'isuudhaaf lubbuu namaatitti dhiiga namaatitti taphatan warri sun inumaa'uu haala amma jiru kana keessatti isaaniifis seerichi hin hojjeta jechuudha. Sirriitti hojiirra oolee to'annoo isaaniitiifis hin oolaa jechuudha. Walumaa galatti seerri kun wanni inni bahuuf uummata baraaruudha rakkoorra. Uummata baraaruu jechuun immoo sanis an karaa dhibee kana qofa odoo hin ta'in an achirraan warra itti gaafatamni ittiin dhagahamneen akkanumaan ol utaalee akkanumaan nama ajjeesu mul'achuudhaaf jirraadhaaf warra kana dhokatee lama ta'ee sadii ta'ee shiftaa akkana kanarrattis hin hojjeta jechuudha ittisuuf. Amma argitee dhibeen kun tuttuqaatiidhaan namoonni biyyoota ollaa biyyoota adda addaarraa magaalaarraa gara magaalaa yoo deddeeman fuudhanii kan deeman dhibeen kun namaan deema qilleensaallee hin deema iteetummoo irra caalaa namaan tuttuqaatiin darba. Biyyoota daangaa fakkeenya biyya daangaa biyyoota ollaa adda addaa wal qunnamtu kontiroobaandii hojjechuun kun hin jira. Kontiroobaandiin kun egaa meeshaadha biyya alaatii dhufa nama hedduu tuttuqee meeshaa tokko nama hedduu tuttuqee dabarsa. Duraanuu wanni kun yakka kontiroobaandiin kun yakka mootummaan ni adamsa tarkaanfii seeraallee itti fudhatan ni adaballee. Amma keessattuu akkuma ta'e amma baante labsii yeroo hatattamaa kun mirga duraan jirullee daangessuu ta'a. Mirgoota arfan maqaa biyyaa jijjiiruu hin danda'amu. Walqixxummaa nama kaanii kennitee kaan hoggachuu hin dandeettu. Ilma namaa akka ilma namaatti qabuu dhabuun hin danda'amu. Mirgoota kanaa achi kaanuu daangessuu danda'amaa ija seeraatiin jetteerta. Amma kontiroobaandii kanaan wal qabatee waan barame biyya kana keessatti karaa seera alaatii halkan fa'aan baddaa keessaan gammoojjiin gaala fe'anii dhibeen kun biyyoota ollaarraa gara biyyaallee dhufuu hin mala. Warri karaa seera adda addaa karaa seera alaatiin iddoo garagaraatti warri kontiroobaandii kanarratti akka odeeffannoon namoota tokko tokkorraa dhaggannutti himtutti namni silaa seera kabachiisa jedhaniiyyuu waan kanatti yeroo karaa seera alaatiin waan kanarratti hirmaatu jira. Namni labsii yeroo hatattamaa kanaayyuu seerarra oolchuu kabachisiisuu silaa nama seera kabachiisu kan akka poolisii kan akka raayyaa ittisa biyyaati.
warra kana hoo waan kanarra akka ta'an ta'e hordoffii warra kanarratti karaa kamiin godhama isaaniif hoo wanni mee karaa kanarratti yaada qabdu namoota hedduu waan kaasaniif akka yaadaallee kaasee duubarratti akka gaaffiillee si gaafadha ija seeraati ati. Ija seeraatiin akkuma duratti kaase labsiin yeroo hatattamaa kaba'u dhimmoota duraan yakka turan yakkummaa keessaa baasuu odoo hin ta'in dhimmoota duraan mirga turan daangessuudha. Akka seera pirinsipiliin isaa jechuudha. Maaliif haalli jiru akka duriititti nu deemsisuu hin danda'u waan ta'eef soo mirgoota tokko tokko daangessuu waan jedhuuf dhufa jechuudha. Malee wantoonni duraan yakka turan ammas yakka nama dhoowwisiisa jechuudha. Waa hunda caala immoo wanni immoo kontiroobaandii ati kaaftu kuni karaan dhibeen kun ittiin babal'atu keessaa tokko kana. Nama baay'eetu waan kana tuttuqa. So miini tokkichi waan kanaan faalame yoo ta'e nama baay'ee isumatu qabsiisa. Sun immoo achii galee maatiitti ganaa dhufa jechuudha. Kontiroobaandiin durattuu ikoonomii biyyaatitti, diinagdee biyyaatitti farra galii biyyaa balleessa. Yoo galiin achirraa argamu, gibirri karaa san argamu, sirriitti yoo argamu baate mootummaan hojii silaanan hojjedha jedhu kan misoomaa, ka karaa ta'uu danda'a, ka bishaanii ta'uu danda'a hojjechuu hin danda'u. So kun mataan isaatitti yakka guddaadha. Saniin gaman ammoo yeroo haala hatattamaa kana keessa haala labsii hatattamaa kana keessa kan innuu babal'ina dhibee kanaatiif gumaata guddaa godhuu danda'u. Amma kana keessa hojjechuun wanni akka malee hamaa jechuudha. Akka malee dubbii hammeessa. So kontiroobaandii qaamni to'atu sirriitti to'achuu irra jira. Karaa immoo caasaan nageenyaa akkuma duratti jedhan namni waan agadee horee mana ijaarratee an jiraachuu danda'u yoo lafti nagaa taate yoo ofiifuu fayyaa qabaate. So horiin argadha jedhee birriin argadha jedhee as keessatti waan isa iyyuu maatii isaatii iyyuu galaafachuu danda'u namni godhuu hin qabu jechuudha. Caasaan nageenyaa immoo kana caala waa hunda caala of baraaruudhaan olitti biyya baraaruus dirqama qaba waan ta'eef waan kana sirriitti ofiitti seenuu odoo hin ta'in nama waan kana raawwatu iyyuu sirriitti jala bu'ee dhoowwuu qaba. Maaliif biyya bada karaa saniin dhibeen kun achiin biyya seennaan achiin maal taanaan karaa kanaan babal'annaan of course biyya duruu seenee jira achirraan waan kanaan babal'annaan karaa dhufee daa'ima isaa bira ga'u inni hin beeku. Karaa dhufee mana isaa maatii isaa bira seenu inni hin beeku. Karaa dhufee isuma mataa isaa bira ga'u inni hin beeku. Kanaaf waan kana sirriitti waan gubbaa jedhame raawwachuu qaba. Qaamni immoo hordofu hin jiraatu. Labsiin kun bahee bakka raawwadhaa jedheetuma akkasumatti gadi gadhiifamee nafu jechuudha. Qaamni yeroo yerootti bakka adda addaa socho'ee wanni jedhame kun akka jedhame sanitti raawwatamaa jira moo raawwatamaa hin jiru ka jedhu supervise godhee waan kana qoratee bakka hanqina qabutti sirreessaa deemummoo hin jiraata. Gadhiisii miti jechuudha wanni kun. Tokko waan daangeffamuu hin qabne faayoo darbee ka daangessan taate. Maaliif daanga'ee hin jiru? Waan immoo dhoowwamuu qabu yoo ka gadhiisan taate maaliif gadhiiftanii hin jira jechuudha. So kana ka jala deemee ilaalu wajjin deemee ilaalu hin jira. Ammoo namuu waan kanarratti hubannoodhaan hin hojjeta ka jedhu abdiin jira jechuudha. Dansa gara xumuraarra jira. Amma argitee dhibeen kun qaama nama isaa nama qufaasisaa yeroo kana keessatti qufaan aadicha jechuun qufaan baratame illee yoo nama qabee namni nama baqachuun jira. Akkasuma amma biddeelleen dhibeen buusaan fa qaama nama isaa taayifoodiin fa qaama nama isaa dhibeen duraan turanii kan mallattoo koronaa kanaa wal fakkaata hedduu jira. Kanallee uummanni argitee dhibee kanaa yoo qabaman amma busaallee hin banne biyyuma keessa jirti biddeellee hin jechuu qaama hodheef namni akka baranaqee jechuun sodaatee sodaa guddaa keessa kan galleen akkasuma ammalleen kanaa wal qabatee namootuma dhibee kanaan qabatan qufaan nan qabame jiraachuu malaa buusaa dhibee buusaa yookiin biidhiin namni qabatame jiraachuu malaa. Waan kana fa'aa oduu sobaa fa'aa qaama farsuu jiraate kana keessatti
adabbii akkamiitiin isa mudataa wal qaban ija seeraan ta'eeti ammallee dhaamsa uummanni of eeggannoo akkasumas sodaa hin barbaachisne qabamuu akkan weeraruu akkan barbaachisne oduu sobaa kan nama sodaachisanullee kan terrorize uummata shororkeessanullee jiraate akkamitti adabamuu akkamittiin to'atamuu ammoo uummanni akka of eeggannoo godhu odeeffannoo sirriillee yoo ta'e yoo shakkillee sodaa hamtuu keessa seenuu adoo hin taane wal shororkeessuu adoo hin taane karaa kamiin karaa ogeessaatiin gara mana yaalaatiin wanni kun qoratamuu akka danda'u mee dhaamsaalleen ija ogeessaalleen ergaa nuu dabarsii dhumarralletti uummataa dhaamiiti hin xumura jechuudha. Akka waliigalaatitti waan mallattoo dhibee kanaa ogeessa fayyaati ani dabarsuu qabu. Akkaatuu itti qaama nama ho'isuun, mataa nama dhukkubsuun, nama qufaasisuun hin jiraata. Kana hunduu dhageenye jira. Irra caalaa garuu uummanni maal dhaga'uu qaba? Waan ogeeyyiin fayyaa dabarsan sirriitti dhaga'uu qaba jechuudha. Anaa miti asirratti namni wannoo qabu beekumsa hubannoo sirriitti qabu. Waan dhageenye irratti garuu mataa waan dhukkubeef qaamni waan ho'eef koronaa qabachuu miti. Waan qufaa'eef koronaa qabachuu miti. Waa hunda caala wanni andhaamuu barbaadu maali? Koronaan hanqabame keessaa uummanni harka 2/3 or almost harka 70 harka 80 ta'u hin fayya. Fayyuu argina. Of course hanqabame baay'ee ta'e garuu warra qoratamee amma maatitti dhufe keessa daataa yoo arginu an fayyutu caala. An fayyee gara mana ofii deemu. Kanaaf dhibeen koronaa hin fayyuu ilaalchi jedhu cabuu qaba duru. Dhibeen koronaa fayyuu hin danda'a. Haanuu qabuu miti nama sin ajjeesa. Fayyuu sin danda'a. So kana sodaachuu miti of eeggachuudhaan barbaachisu. Sodaachuu miti. Rifachuu miti. Bakka oonu qabellee sodaannee irraan fayyinu. Oonu qabellee. Maal gochuutu nu reera mana yaalaa dhannee kilinika wannoo ambulaansii yaamannee dhannee achitti yaala barbaachisu goonee fayyuudhaaf carraa jiru san fayyadamuudha. Malee oona qabeennee asumatti rifan hoo isa nama qabee soo argin takkaas ilaana bira jira namni kun oona biratti qabeeraadha. Isa bakka achi amma dhiisee dheeffuun nan baasu oona darbeeraadha duraanuu na darbeera hin dabarre yoo ta'e immoo eeggannoo barbaachisu godhee warri narsiitis Uduma carraan kun jiru waan barbaachisu afaanitti godhatanii harkatti godhatanii nama du'aa jiru hedduu jiru yaalu miti waan kana. So maalinni shororkaa keessa ba'uun hin barbaachisaa jechuudha tokko kana. Lammaffaan oduuwwan nama shororkeessan oduu sobaa oduu kijibaa kan nama yaaddessan waan akkanaa kana facaasuun duraanuu seerritti bahee jira. Oduu sobaa tamsaasuun haasaa jibbiinsaa waan akkanaan jedhu seerritti bahee jira. So waan kana gochuun ofiifuu yakka. Haala amma keessa jirru kana keessatti uummata kana daran yaaddessuun, uummata kana shororkeessuun akka inni waliin qarqaarre, akka inni wal dheefu, akka inni diinagdee kana keessatti hin hirmaanne of eeggannoo godhe akka hin hirmaanne godhanii diinagdeen akka cabu rakkoon biraa an dabalataa akka dhalatu sadarkaa godhuun waan kana gochuun immoo yakka dabalataati jechuudha. Haala amma keessa jiru keessatti wanni godhamuu qabu maali? Odeessa qulqulluu akkaataa uummanni itti of eeguu danda'u irratti dabarsuudha. Uummannis maal godhuu qabu? Tokkoffaa odeessa gaafa dhagaye waanuma dhagaye san maddi isaa maalidhe qulqulleessuu qabu. Abbummaan fedhe waan odeesseef dhugaadha jechuu miti. So madda qulqulluu madda beekamaarraa qulqulleeffachuu danda'u qabu. Mootummaan yeroo yerootti miidiyaa hin qaba. Miidiyaaleen immoo biraatis ka odeessa dhugaa dabarsan jiru. Aktiivistoonni odeessa dhugaa dabarsanis jiru. So waan kana sirriitti ilaalee qulqullinaan odeessa darbu qulqulluu isaa laallachaa deemuu qaba malee waanuma dhaga'een shororkaa'uun irra hin jiru jechuudha qulqulleeffatuu qaba. Kanuma waan jedhen gaa. Bareeda. Kabajamtoota hordoftoota qophii miidiyaa Nuubiyaa. Qophii teenya tasoraa tanumaan sorree raawwanneerra obbo Taayyee atillee galatoomii
sagantaa biraatiin walitti deebinee ajandaa biraa yookiin qophii biraa qabannee waliin sorree qulqulleessinee uummata biraan hageenyu ta'a. Taadhaa fi qabanne tanumaa raawwanna. Atilleen guddaa galatoomii badhaadharra turii. Isinillee hordoftootaa fi daawwattoota teennaa horaa bulaa badhaadhaa qophii biraatiin walitti deebina. Higa sanittuu badhaadha kanarra tura.